أوبسي أوبسي صبري وهنداه الردبري ني أركتا بور أجري أوبسي Meesseeku yaa kiristaana ta'uudhaaf meessee bilbilee himadhee gaafan bilbilu mucaan xinnoon dhalateellee carraanaa kennuu dide akkana haasa'u. Yoo yaadadhee emooshinaaleen ta'a. Wantin islaama ta'ee fi maashaallah akkanaan jettanii wayyoo seen islaama taate akka jettanii seen islaamummaatti deebite kettan an kiristaanaan turre islaamumaan turre garuu amanaa hin turre. Amma garuu amanuuf hin jabaadhee kanaan immoo fatanaan natti baay'ate kan ammoo du'aa itti nan amana beektu an rabbiin baay'een kadhadha eenyudhumayyuu rabbiin na dhaga'u kun jedhee amma gaaffii keessa galeeraan yoo namni tokko dhibamee in salaatu shariyaa sharbiin hidhadhu yoo cinqii tokko keessatti argee waan tokko laphee kona cabse yaa rabbi ya Allah jedhamu kun afaan koo keessaan badu waan tokko wantani akkam fagoon nanne beeku yaa samaayi kana utubaa malee jaajjiste yaa rabbi ati ardii kana qalqite mi fayyisi namicha kana mi godhee ilila akkasiin cinqame na dhaga maayin eewudhani na dhaga'u kun faayideen gaaffii of gaafadha rabbiin maayin wanti kun maaliif akkas na dhaga yoon kee waan tokko karadhe na dhaga eenyudha kun isa Yesuus jedhanii isa Rabbii jedhanii isa Allah jedhanii isa Joobaa jedhanii isa kamiidha rabbiin kun isa jedhu gaaffii keessa of gashee uffattanii namatti ni madhu filaa namni nan naga'u na akkan dhaggeeffadhu barbaada malee eenyu tokko yoonillee namoota tokko haasofsiisuu barbaade natti naasaa namoota sheekota jiran tokko yoo yaadaani meestii waan akkasii yaadatti dhiyeesse natti naasaani. Yookiin na sodaatu ta'a yookiin shari'aatu na jaju ta'a yookiin maal ta'a dhiise rabbi harka kee yoo jiraate dhaqeetis karaa keetiin jedhinaan aaradoo ta'ee fi dubba dhaarii koon ibsadhu garuu ittiin gadda maaliifitu maal rakkatti mucayyoon kun amma garaagarummaan keenya warri musliimota sheekiitii fi warra kiristaanaa amma fatanaa kana keessatti maaliin arge yoo ta'u kiristaana tokkooni baay'een danqamee ture akkas ta'etti siin kadhadha siin jedha sitti wayi maal taate maaloo dhaleeti gaafata islaamota sheekota keenya yoo xittaasofte akka waan itti waa karachuudhattu yookiin immoo qalbii isaanii cabsuudhattu yookiin dura ofii kennu priority sitti haasa'uun barbaadan kana dhiisaa yaa sheekolee maraattuu dubartii yoo sharmuuxasii karaa duraa argitanii ufitti qaba dubbisa maal rakkatte maaliif akkas taate yoo qullaa deemtillee ta'ee hauzu billahi ittaniirraan fagaatina shaarbii bitaa kennaa fi maal taatedha gadi taa qooda sabareedaa masgiida qulqulluu keessa teessanii dubartii sagaagaltu karaarra teessu yoo argitanii gadi taa wajjiniin haasaa ani si argee waan barbaade usin jedhe si fayyadu garuu rabbi waan itti hojjetaa jirtu iddoo si arguu fi dhala namaa bira gadi taa'ati amantii isaarraa yoo bade isa kan biraa keessa jiru kottu jechuurraa isa kan keessanii isa danqamee olii gadi burjaajeeru gadi taa'attaasaa namni dhufee lakkoofsaan miti kan hojjetee hojjisiisu kan hojjetee ibaadaa hojjisiisu fiduu nama biraa baduu amalanteetti fide baluu amalanteetti fide jedhamuuf otoo hin taane ani waan hin arge keessa fatanaa guddaa arge keessa namoonni keenya islaamonni sheekoliin keenya inaasaan keessatti dubartiitti inaasaan egaa maalni inni maqaa isaanii ofiif eeggachuuf jechaadha malee amantichaaf mini amanticha akkasiin jiru ani baay'ee hadiisas dhaggeeffadhee guddadhee garuu dhumarratti nan babbade malee ofitti nama qabuun barbaachisaadha yoo namni jallatee yoo namni mataa qullaa deemee namicha tokko akka jallaa koo kana jira sheekiidha inni ana musliima ta'uu koo hin beeku ani qullaan deema mataa qullaan deema malee gaafan isniin jiru nama qullaa deemu miti mataa qullaan deema malee uffata takkaallee seema fexee kana footoo irratti argitan kana namni biyya Ayirlaandiin jira namni guyyaa tokko irratti argee hin beeku miila koo gadi qullaa koo namni na argee hin beeku bakkee keessa gaafas beeku jechuudha annama akkasii miti garuu natti tolu beektaa iddoo amantii tokko keessatti guddadhee iddoo ta'eef gaafan argu dubbisuun barbaada balbala leeyoon qabeef natti darbatee sokka musliima so inni nan beeku ani isa beeku
inni ani iddoon musliimummaa shaarbii mataa kanarraa dhiisaati namni kamoo ta'u gaarii hojjettanii waan keerii hojjettanii nama gaarii hojjetu bira namni dhaqaa nama gaarii hojjetu bira namni itti dhiyaata amantii gaarii keerii namaaf dalagu bira namni dhaqaa amantii keerii ofii isaarra darbee nama biraatiif iyyuu amantii biraatiif dhaabbatu jalqabaan warra kiristaanota kana gaafan jaalladhe bishaan irraa markabaan hin dhufe ani biyya Awurooppaa kana yeroo baay'ee nama markabaan dhufe narrabsitu gaafa markabaan dhufne araboonni haaduu mormatti nu keessee nu muruuf turte musliimonni jechuudha haaduu mormatti keessee isin rabbiin keessa Yesuusidha maaloodha jinniidha teddula gadhee nutti bantee nu rakkisaa turte nan jibbe bakka amantii koo kan jibbu na godhe na rakkisan ijoolleen amma ijoolleen Finfinnee ni jiru dararamaa turani gadheeraa dararamaa turanii achitti dararamaa turanii warqee quba kurraa baasee ijoollee sana baasee ijoollee kiristaanota maalfaa jiru baraa keessatti akkan iseen ajjeesuuf turte araboonni jechuudha garuu ilaalchi ko harabatu hin taane islaama kun jedhee man islaama jibbe gaafa dhumne immoo bishaan irraa nu qaban immoo kiristaanonni immoo nun beekanii amantii keenya hin beekanii jiruu keenya hin beekanii biddeen nu kennanii wayyaa nutti kennanii bishaan irraa nu qabanii lubbuu keenya kana baasuuf nuuf cinqaman maaltu sammuu koo keessa dhufe inni amantiin islaamaa godhaa jedhu warra kiristaanaa godhaa isa warra kiristaanaa nuti yaadne immoo warra islaamaatu godhaa maa inni kun isa jedhuuni amantii dhabe warra keettii yaaddanillee akkeettii yaaduu dhiisaati isa namni gadhee hojjete sanarra waan gaarii hojjetanii namootallee yoo danda'ame kara keeritti fiduu danda'uutu nurra jira jedhee yaada gabaabaamatti du'aayee naa godhaa isiniin jechuu barbaada du'aayee rabbiin karaa keerii irra na buusee sattiin nama hojjetu tun ta'e mataa koo danda'e mataa koo irrallee darbee obboleettii koo akka koo fannifamtee walakkaa lafa dhaabbataa jirtu garatti gortu wallaaltee joonjofte akka koo karaatti illee deebifatu rabbina taasisu ofii kootiin maatii koo irra darbee nama biraatiif nama ta'u akka namni ta'u welcome an kiristaanan ture islaamoon ture shaarbii hidhachuun jalqabe malee jechuudha so nama dhugaatii irraa dhufe miti nama sigaaraa xuuxuu irraa dhufe miti nama haraama hojjetaa ture miti amanuuttiin turre jechuun barbaada har'a kana niwsiin koo kan inni isin himuu barbaadu islaama ta'an jira hin bareedduudha duruu maali fuulli kollee isinitti babbadeen ture stress cimaa tokko keessan ture baay'ee stress ta'an ture alhamdulillah wanti guddaan guyyaa tokko ta'u guyyaa lama ta'u rabbitti amanuu koo jechuudha al tokkollee rabbii wajjin wal lolaan ture namni wal loltan jirtu halkan kaatanii gaafa kana yaaltanii kun isinitti jabaatee namni isin booddee dhufe waan sana hojjetee darbee fi wanta tokko kana siin qabdanii isin didee kana siin qabdanii asiin isin didee eesseera rabbiin kun jettanii gaafattanii beektu anoon balleessu anoon dhugu anoon ejju anoon natu anoon dabsu anoo waan tokko namaaf yaadu yoon qabaadhillee qoodaa namaaf maaliif nafattan tafaayittanii ammaarartanii beektanii an akkasin ture ani takkaa yoon waa qabaadhillee namaaf hin qooda maaf nafattana rabbi kun maaleessa jiratu jiraate akkas naman godhu faayidee wallolaan ture garuu gaafan taa'ee ilaalu akkuma jiruu duniyaa kana nama hojjetee jabaatee rakkoo keessaa ba'utu guddatee sooromaddoo ta'ee fi amantiillee dhagaan mukatti buutee yoo jabaa taatee caccabsitee keessaa baateetu amantii nagaa kan qabbanaa kan jireenyaatti baataddoo ta'eef ani amanee laphee koo bal'iseen furanne maaliif jedhee dheekkamsoorran ture iddoo ta'ee fi ammallee rakkina na mudataa jiruu fi waan natti dhufaa jiruu fi أبسي صبري وهنداه الردبري ني أركض تابور أجري